Gani baay'ee namatti tola. Mammaatti wanti daawwanne. Tolega wanni isinis hubachuu qabdanii ijoolleen mana jiranis hubachuu qaban iddoo adda addaa deemnee daawwannee jirraa mitire. Tole. Egaa waa'ee injifannoo Adawaa haasaa jirra mitire. Garuu waraanni kun maaliif akkamitti jalqabame? Dhugaadha garasumattiin deemuuf deema. Tole akkuma beekamu Gamshoo ijoolleetti waa hedduu himaa turre miti kun as biratti waan kanaaf fayyadamu kun immoo akkasii waraanni akkana jalqabame akkas jechaa turre miti ijoolleen garuu mana taa'anii biyyi teenya Itoophiyaan jal'ifteetu maal lola jaalatti moo waraannummaan kun akkamitti jalqabame maaliif waraanatti gallee jedhaniitiin gaafii kaasuun isaanii oolu maaliif akka ta'e hubattee jirtaati. Dhuguma biyyoonni Awurooppaa walgahii Berliiniin ta'aniitu biyyoota Afrikaa koloneeffachuudhaafidha kan isaan walii galanii jechuudha. Koloneeffachuudhaaf walii galanii egaa biyyoonni Awurooppaa baay'een isaa biyyoota Afrikaa koloneeffataniiru jechuudha. Koloneeffachuu jechuun humnaan biyya tokko birmadummaa ishee dhabamsiisanii ofii qabachuu jechuudha. Albuudota adda addaallee saamuudhaaf jecha. Kanaaf egaa biyyoonni Awurooppaa walgahii Berliiniin ta'an walii galanii Afrikaa goddachuudhaaf ka'anii jaarraa 19ffaa keessatti dhuma jaarraa 19ffaa keessa jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee egaa lola Itoophiyaa fi Xaaliyaanii gidduu irratti kaase lola Adawaa jedhamuun kan beekamu kuni waa malee hin kaane meeshaa nutti himati immoo. Lolli kun immoo ila waliigaltee tokko jira. Waliigalteen kun immoo waliigaltee maali jedhama? Wucaalee jedhama. Keeyyata meeqaffaa? Itoophiyaa fi Xaaliyaan kan irratti waliigalte keeyyata 17ffaa jechuudha. Keeyyata 17ffaa tanatu waraana kaase. Lola kaase. Akkamitti ka'ee ka jedhuuf immoo keeyyata kana irratti maal jedha? Afaan lamaan barreeffame waliigalteen kun. Afaan Amaariffaatii fi afaan Xaaliyaaniffaati. Amma asirratti maal godhanii warri Xaaliyaan kuni kan isaan afaan Xaaliyaanitiin barreeffatani Itoophiyaan waliigaltee adda addaa kan biyyoota Awurooppaa jechuudha taasifachuu ka isheen dandeettu karaa eenyutiin? Karaa Xaaliyaanitiin qofaa jedhanii afaan isaaniitiin barreessan. Afaan isaaniitiin barreeffatan. Kan Itoophiyaa immoo afaan Amaariffaatiin barreeffamee ture Itoophiyaan jedha. Waliigaltee yookaan immoo wantoota adda addaa wal quunnamtis haa ta'u walitti dhufeenyas haa ta'u kan warreen biyyoota Awurooppaa wajjin taasiftu karaa Xaaliyaaniitiinis yoo ta'e rakkoon qabudha. Miti isaan qofa danda'ama jedhaniitiin isaan kaayyatan kunii fi ta'uu danda'a ka jedhu kan ammoo ka isaan kaayyatan kun nuti akkas hin jenne maaliif kun ta'e ka jedhu immoo maal ta'e? Waraana kaasee jechuudha. Yaanni keenya kanaa miti keessan immoo kana maaliif kun ta'e akkasii miti? Wal jala fuudhamee kanaafu Itoophiyaan maaliin beekamti? Waan ishii dabarsiteen kennitu haqa namaatis hin barbaaddu haqa ishiit irratti maal taate? Hin duuti miti? Akkasii miti? Waan sirreeffamu? Sirriidha eegaa. Itoophiyaa fi Laayibeeriyaan biyya birmadummaa ishee eegate yoo nageesseedha jechuudha. Kun immoo maanni akkuma jennee warri Awurooppaa yoo Afrikaa koloneeffachuu didan biyyoota Afrikaa keessaa dura kan dhaabbate Itoophiyaadha jechuudha. Injifannoodhaanis immoo injifannoo Adawaa kanaaf seenaa isaanii yaadachuudhaaf godambaan kun kan inni ijaarame jechuudha. Itoophiyaan faranjii injifattee olaantummaa ishee agarsiistee jechuudha. Agarsiiftee jirti. Egaa olaantummaan kun immoo maal kaasee biyyoonni Afrikaa hundumtu jechuudha. Eda nutis injifachuu hin dandeenya gurraachi adii mo'achuu ni danda'a. Dura callisaniitumaan kolonii jala warreen turanis maal gochuu ka'anii qabsaa'uu eegalanii jechuudha. Kanaafuu injifannoon Adawaadha kan Itoophiyaa qofa osoo hin taane kan Afrikaa guutuu ta'e. Laayibeeriyaan immoo biyyoonni bitaman garboonni jiru miti. Garboonni biyya adda addaa jiran kunniin kan koloneeffataman jechuudha. Fakkeenyaaf garba bitanii gara biyya alaan fudhatu miti. Dhaluma namaa gurguraa turan. Dhalli namaa gurguramaa ture. Booddee irratti maaltu ta'e? Meeshaalee ammayyaa waan horachaa dhufaniif amma namoonni kunniin nun barbaachisanii garbi kunniin nun barbaachisan jedhanii biyya adda addaarraa walitti qabanii iddoo Laayibeeriyaa jedhamtutti warra garba bilisa bahe jedhaniitiin fidanii harcaasanii biyya tana uumanii isaanis immoo biyyan bitamne jedhamteetiin akka ishee yaamamtu
ka'umsa ta'ee jedhama gaa. Egaa daadoo meeshaaleen aadaa fi ammayyaa lola kana irratti hirmaachaa ture yaa ilaallu ree. Tole gaa. Mee maaliin hirmaachaa turanii haa laallu. Yoo siraa gaanii hoo daadoo. Asumarra. Mee ba'e achirra ba'e. Wee kanata sirra jira. Dibbeedha daadoo. Dibbeedha. Dibbee guddaa Ittiin sirbu moo maaliree? maalan beekame mee hubannoo isaa yoo qabaate nutti himeeti. Hin beektu hiigamme. Hin beeku manoo. Leellooyyee. Egaa dibbeen kun isa Amaariffaan immoo nagaariit baanan sanii maaliif akka itti fayyadaman beektaa gamme? Egaa mootonni dur jechuudha yeroo waraana labsan yeroo gibirri akka kaffalamuuf yaamisa taasisan dibbee kana gaa yeroo rukutamu haala itti rukutamu qaba yeroo meeqa akka rukutan qabu sagaleen isaatis guddaanis xiqqaanis ni jira sirbaafis kan itti fayyadaman ni jira kana garuu waraana labsuudhaaf wantoota adda addaaf itti fayyadamu jechuudha koottaa nyaapni dhufee biyya keenya bu'ime in danda'amu kai ila godaambaa keessatti meeshaalee jiran tuttuquun gaarii miti. Saniif itti fayyadamu garuu akkan odeeffadheetti dibbeen kun dibbee yeroo san ture osoo hin taane isa fakkeessanii haala kanaan dibbeen hojjetameetiin ture ni jira kana fakkaataa jedhee dhaloonni akka hubatuuf kan hojjetameedha kanaafuu labsii adda addaa ittiin labsuudhaaf dibbee itti fayyadamanidha. Kottaame. Tolega. Kareefi san hubattanii miti? Kan yeroo san immoo itti fayyadamaatiin turan dibbee kana. Egaa dibbeen kun maaliif akka fayyadu sirriitti hubadhaa. Isinis dhaga'a. Yeroo seerri ba'u yeroo uumamaanis haa ta'u namtolcheedhaan biyya keenya irrattis haa ta'u wantoonni adda addaa gaafa uumaman uummata walitti yaasuudhaan uummataaf waa himuudhaaf labsii labsuudhaaf dibbee kana fayyadamu turan. Weerarri dhibee adda addaa akkasumas birmadummaan biyyaa yoo tuqame yeroo tuqamu. Kanaan labsuu jecha. Dibbeen kun rukutame jechuun waa akka jiru uummanni ni baraa jechuudha. Mee gara sanatti dabarru. Ajaa'iba. Ajaa'iba. Argitanii? Ila? Kottaa dafaa. Dafaan isin jalaa deeme. Gaafa akkanan laaltan maal isinif fakkaata kun? Kan nyaatatti qabatan, meeshaa nyaatatti qabatan. Meeshaa nyaatatti qabachuudhaaf hoggas itti fayyadamaatiin turan jechuudha. Tolee kunoo kunis immoo akkuma laallu kanatti fal'aanaa gaafarraa hojjetaman kan mukaan hojjetaman kunniin illee nyaatuma meeshaalee nyaatatti nyaatanidha. Fal'aanaarra. Namatti hin tolu. Amma qoy nyaanni akka hin aloofneef yookaan immoo akka yeroo dheeraa turuuf maal fayyadam? Tursiistuu. Yookaan qabbaneessituu fayyadamnaa miti. Hoggas garuu hin jiru ture. Mi'eessitiiwwan adda addaa kan ittiin qabatan, kan bishaan itti qabatan, bishaan akka qorree turuufis ni taasisa. Meeshaalee kanneen itti fayyadamu. Bishaatti qabatanii deemaa lola sanatti keessa turanii jechuudha. Dhugaadha. Meeshaalee nyaataati. Kan bishaan ittiin waraaban daadhii fa'aa akka safaa wantoota adda addaa kan ittiin dhugan. Meeshaalee nyaataati kunis kan mukarraa tolfamee gabateefaa gogaarraa kan tolfameedha. Dhugaadha. Kunis kanadha. Ajaa'iba.